murteeffadha isinii galee. Maaliif jennaani nufi anaaf ibsaa jettutti waa hedduu nuun ja'an keessaafuu anaan waa hedduu ja'anii. Inni garuu ja'anii namaatiin osoo hin ta'in hanqina beeku waan na beekuuf jecha. Salaamti turtani wallahi barakaatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Baakitoo bareedduu baga gammaddee hedduu si gammanne gammachuu gammachuu hara lamaan nu ta'e iidaa fi gammachuu ta'e hedduu gammanne baga nu gammadde horii bulii lama ta'a ciisaa sadi ta'a haadha du'aayin teessan ittuma jirraa rabbiin waliin umrii sinaa dheeressu yeroo gabaabtuu keessatti rabbiin isinaa fi wal biratti bakka takkatti bakka ati yaada muraada kee rabbi siif haa guutu wallahi hedduun gammadee nama hedduun naadhaadatu ture maakii biibsishaa yoo wal fuudhan jaanii gammachuun yaadni kiyya sun galma naagee hedduu takkan siif gammadee obboleetti tiyya qaalii hedduu si jaaladha ammallee deebisii nu jiraadhu. Galatoon hundi keessanuu galatuma rabbiitu maayizawee maaltu jira waan namni waliin nu jaalate osoo hin ta'in waan namni waliif nu jibbee hin fuudhuuni isaanii namni wanti kuni wanta isinii fi namni jee miti arkitanii rabbii waan jee malee waan jeetu ta'a. Aywa rabbi jeetu ta'a. Akka keessaniitiin dhiibbattanii ture akka keessaniitiin waa hedduu gootanii viidiyoo jettanii fiddan waa hedduu gootanii ture bar waa meeqa gootan garuu maaltu jira akka rabbii malee akka namaa ilmi namaa akka bu'aa hin qabne waa takka gochuu akka hin dandeenye arkitanii. Maal jenaan rabbiitu waliif nu fedhe nuti lameen malee ilma namaatiin miti. Matti tarabbi jeetu ta'a dhugaadha. Baga gammatti hundaafuu adawwii ta'e har'allee borullee galaanni haa fuudhu. Dhiisi haa ta'ani. Laadhiisi galaanni haa fuudhu adawwii ta'e nama si cabsuuf deemu galaanni haa fuudhu. Ati yoomuu gammadi jiraadhu jiruu ta'e keessatti barati du'aa yaadaa fi abbaa keetii qabda. Du'aa Oromoo guutuu qabda. Dhiisi haa ta'ani. Namaaf nuti namaaf gaarii yaadne gizmoo hundaa'u. Habibti. Hedduu walirraa bareedanii. Amata akkanaa inshaallah ilma akka keetii akka ibsishaa akka nuuf iddee dhuftu abdii qabna. Inshaallah. Inshaallah. Aruza gaarii habibti. Afwan. Bakki bakka inshaallah irraa walitti deebiin rabbiin waliin umurii sin haa dheeressu. Ammoo nama obboleeyyan keenya kanallee warra sirraa fakkeenya fudhatu rabbii isaanii taasisu inshaallah. Rabbi of isaanii beeksisu jennaani warra akkasuma gammachuu nama irratti gammadee gaddi namaas illee waliin gaddu rabbiin waa taasisu nama wal qeequu miti. Akkasitti gaa bultiin keessan bultii khairii bultii gammachuu bultii barakaa rabbi isinii haa godhu. Horaa bulaa deebanaa wajjin galgala gahaa harrii filadhaa sin jennaa habibati. Ayyee khaireetti. Guys, boru YouTube isinii hojjannaa YouTube irratti waan isin waliin haasawni jira. Waan nikaa keenya irratti ta'e isinii himnashi. Gaafa yoo yaadattanii hai Oromoo tana wallahi. By the way, nikaa erga godhanii turee jira. Jechuun gaafa inni biyya deeme san nikaa godhamee isinii galee. Biyya warra kiyya bira dhaqee nikaa godhee. Sambooda nuti akka miidiyaa irra bahuu hin barbaanne turre isinii galee. Because nuti isinaa yoo yaadattan ibsaanuu ijoollee waliin ijoollee akka mushirratti uffata addaa uffatee hin deemne jechuudha. Saayibboota isaati wajjin suufa wal fakkaatu uffate. Maaliif yoo akka tasaan viidiyoon illee baate miizee namaatti takkii sargii namaatti dhaqee akka jennuuf jechuudha. Anna wallahi minishaa hunda dhaabne isinii galee. Nikaan kiyya akka sargiitti godhamee arkitanii jirtanii egaa nikaan fakkaatu sargii fakkaata. Nikaadha by the way sargiin ganaadha isinii galee. Sargiin ganaadha sun nikaadha isinii galee. Amma minishaa hunda dhaabnee poolisii hunda finne akka namni viidiyoo waraabneef jechuudha. Amma kana YouTube irra isinii dubbanna amma asirratti dubbanna. Wanta Oromoon nu goote sammooda. Videoon numa baate gaa kaade yoo arkitanii dhuftanii wargaan hundi mana banatti eegzata battu
Ani binuti mucaan lakki sargi namaa dhaqee jeetiin namni meeqise naqab sargi namaa dhaqee quban qabu. Innis quban qabu. Waamee gabar kaadnee maaliif isin galee nuti waan arrabsamnee jirru waamee kan jedhamnee jirruuf akkanumatti osoo nuti poostii walii waxuwaxa akka jiru hin barbaanne isin galee. Waa hundaafuu mana isa waliin taa'eenyeeti isiniif nashii waan taaniif minishaa guutuu dhaabnee bar viidiyoon ni jira bar. Poolisii hunda maallaqaan finnee dhaabnee achirratti. Maashaallah. Garuu viidiyoon baatee bar nutiitu kaatee malee baatee jirti mi gaayis eessaa Aywa baatee guyyuma baatee sanuu nuti gadhiisne. Aslan namaa wal kaannaa barmaakii fi ibsishaan waliin fuudhanii walis hin fuunee nuun jedhan. Ni kaanna fuudhan sargii isaaniitiif yookaan nu dhossan malee jennee as guddaan ni saddayne. Namni tokko seeneetuma akkana godhanii beektaa tokko ol seeneetuma yaa maakinaan jee bar sargii tan ta'e ni deena jennee isaan nukuttee bar baddeessaa jirra jee gisee asirran na'u uummanni hooblee nagabeeti laayifii kana udhee ol darbeeti hooblee sammati mucaa uummanni iccatiin baate mucaa suute jeetuma gabbuuse jechuudha. Wallahi waa isima maqaa keetiin isin waliin fuutanii fi wal fuudhan irratti qabdii qabsiisee ture. Namni kunis naa kenne namni kunis na dorgate guyyaas ibsishaan as dhufe guyyaa iidaa sanii wanni guddaan isin wal arguudha. Ani wallahi gammachuu keessa miciyyoo namatti teessu uleedhaan tumee iyyee jechuun wallahi innan gammadu hedduu takkan gammadee waan akkanitti si jaaladhu akkanitti si lamaan walitti walumatti argu kiyya jaaladhu takkaa gammachuu akkasiin agarree hedduun gammadee wallahi maakiitiyya bareeddu hedduun si jaaladha. Akkas inshaallah aruusa keetillee gaa guyyaa gootu nu afeeriyayye kaayiroo keessa jirra waan ta'eef. Gana aruusni ammaa miti aruusni baay'ee takka keessatti qopheeffamu hin jiru waan maqaa tokko waan barbaannuuf. Obsa aruusa amma jirjirina because maatiin kiyyaleen akkas dhufu waan barbaaduuf kanaafuu aruusni amma godhama jettanii warri yaadaa jirtan amma miti aruusni hin tura xiqqishoo jechuudha. Namni baay'ee takka keessatti aruusa akkasitti aruusni humna obsa maaliif laazima hin goone jechuudha aruusa ashmuwaaxxattis bareedu teenya humna kisumaatiin nutti gaffitetti nuti sirraa qeeballaa ammoo guyyaa san yaamicha warra kaayiroo keessaa nu nambisii wajji jirra waan ta'eef. Aara nam takka wallaa Oromoo kan taasiitii miti biyya birarraa illee dhufti. Takka nafta. Inshaallah. Wallahi umrii nuuf dheeradhaadha. Yoomiyyuu nu jiraadhu gammadii. Inshaallah siifi gaddi waliin argin hedduu si jaalanna waan ta'eef. Galatoomii bareedu shukran. Nama si jibbu caalaa ha si jaalatu turre guddaadha. Shukran galatooma. Hedduu takka nuuf galatoomii atillee ni hayyee bareeddu xiyyeeffataa jee nu jiraadhu. Chaarjarri kiyya cufataa jira gaayis. Innaan mee waa'ee isaan irratti namni yuutuuba nu dalagaa warri jettan lakkoofsa takka tuqa isiniif hojjannu moo akkami? Yaa miira keessan laalleeti jechuu miirri keessan akkamii isintu warra nu jaalatan qofaa fi baay'izawee isiniif hojjannu waa'ee nikaa san irratti. Okay, bakka boru nu eegaa shi boru nu eegaa. YouTube irratti boru nu eegaa akkasuma YouTube keenya subscribe godhuu hin irraanfatinaa shi.